السلام عليكم وشما ركفونا فيديو نافين كاليسا غورسا وايدو باتي ترتيرتي توكو نافي مراتي ديبتي بيا غلتي جتي وان باي هاسوتي جيچو نمني بيا غلي ديبي دوغما مراتي ديبي وان باي وان اركي ديبو جيچو obboleeyyan kee obboleessa fayyaa qabu obboleetti fayyaa qabdu isinarra teessanii asitti gargaartan haadha abbaa isinarras teessanii gargaartan kuni boruulee gargaarsuma isinirraa eeggatani akkamitti bakka isinumaa galee bira taa'u fayyoon keessinumaa galee iddoo biraa jiru faasinitti bilbilatanii dhala kona dhukkubeenna waatti mana barchaa dhaqu dhabe akkasumoo waa wayila namarraa liqeeffadhe waan an deebisu dhabe wanni isaan sinitti mandhuuma hin qabu jechuudha. Arra gargaareen gammachiisa arra nyaatanii haadhu kanarraa uffatan jettu miti isaan boruullee taasuma maallaqa ishee dhumeen beekan jechuudha. Yoomiyyuu gargaarsuma isinirraa barbaadu. So kanaafi arra cal'istanii biriitti gadhiiftanii gaafa galtan sinu waan fuutan dhabdu isaan rakkinni isaanii haga gaafa jiraniitti rakkoo isaanii uuma isinitti himu jechuudha. Hin dhabdii hin dhumeemti takka ittiin dhaga'amu jechuudha. akkasuma firrii sinarras teessanii obboleessi obboleetti sinarras teessanii maarree hojjetan wallaahi laazim yoo sinna dhukkuba jettan qoricha birrii lamaan siniin bitu namni jechuudha. Yoo hirkaa qabaatan waattiin godhatan yoo qabaatin ciiftanii duutan garuu warri biyya jiru warri takka biyyaan baane walii rifata hin qabu jedhu harka wal beeku garaa wal beeku. Isin warri biyyaa baatan garuu namni takka isin rifatu jechuudha. Maallaqa qabdi biyya namaa turte durmaan nu gochaa turte. Yooti nan dhabee miti asitti shaadaan qabachaara sababa maallaqa dhabaa dhukkubee jette namni sirraa amanuu jiru. Wallaahi billahi yooti liqii nama gaafate namni si liqeessu hin jiru. Sirraa fayyadamuu sitti siqu obboleeyyan ta'e garaa jabaadhaa rabbuma rasuulii jira garaa jabaadhaa. Obboleessa keessan obboleetti keessan fayyaa qabanitti garaa jabaadhaa uummata akkatti hin ergina. Nama meeqatu obboleessa harka waa ka'atee waa kana naabiti sana naabiti jedhee gaafa galee lafaa dhabee ammas biyya namaatti liqeeffate liqii namaatiin deebi'e. Nama meeqatu waggaa meeqa hojjetee galee waan ittiin saamunaa bitatu dhabee namarraa liqeeffata dhabe. Rabbumaa jedha maatii keessanitti haadha abbaa keessanitti garaan jabaataa malee obbolaa keessanitti garaa jabaadhaa hin gargaarinaa fi fayyaa qabu taanaan qaansiraa dhaqan nama fayyaa qaburra qaansiraan hin fokkisu. Amma biyya keenya obboleessi yoo obboleetti biyya rabaati qabaate maa isaan intala biyya laati qabu maala biyya laati qabu bakka illee hojii salphachaa deema jechuudha. Maaliif nama cimaa ta'an bakka isaan obboleetti isaan jedhan kun asii shinti beetii miicaa jirti waan guddaa wayii waan mana warqii keessa warqii ammaartee birrii isaanii ergitutti hin fakkaatin. Kanaaf isin ji'a lama sadiin obboleessatti birrii ergitanii maatiitti birrii ergitanii barsiiftan kuni wanta akka inni hojjetatanii ta'aniima rakkoo isinitti maa'ulu jechuudha. Boruu gaafa galtanillee rakkinuma isinitti himatu jechuudha. Yoo arra ciniinnattanii isa asii fachi faffacaaftan kana qabatan wallaahi shamarran keenya hedduun keessan ganaa galtanillee akkatti qubaa'u ciniinuuf teessan galtanii ma deebitanii biyyatti eenyuutti ganaa galtanii deebi'uuf teessan warri arra. Asitti birrii 10,000 20,000 meeqa iddoo meeqatti birrii facaasaa ooltan ganaa galtanii taammirii argitanii jechuudha. Namni biyya galee summunii cabduu kasirra eegu malee nama biyya namaati galee jennaan wanti birrii 100 gurguramu birrii 150 siin jedhu siin immoo ati biyya namaati galuu kee beeku taanaan shaantama kee uffata kee ilaalanii waan birrii 50 gurguran birrii 100 siin jedhan namni hundus nyaachuu barbaada qabdiitti si beeka yaa kanaaf obboleeyyan kiyya. Wallahi garaa jabaadha garuma jabaadha namatti garaa jabaadhaan sin jabar maallaqa takka namatti hin ergina ji'a 5 keessa malee nagaan gaafatina haadha abbaa keessanoo fayyaa qabu taanaan waan nyaatan qabu taanaan ammanas jirutti hin gammachiisa jettanii of hin dhiphisinaati bakka waan isaanii ittiin daara ba'an gizee takka nyaata qoonqoo yoon qabante waa isaatti hin qoonqoo isaanitti waa nyaatan nan gammachiisaa nan qaansiisaa maareera ati galtee osoo ilmoo dhalteen guddifatin ammas biyya namaatti deebitaa jechuudha. Waan meeqa jira. Obboleettiin keenya naafi tuquu barbaadde kuni naafiin akkuma keessan eessuma dhaabbattanii naafii qeettu naafiin dubartii jabduu dhabre. Maaliif nama meeqatu biyya ga'ee baadiyyaatti gadeerume maaliif waan ittiin saamunaa bitatu iyyuu hin qabu biyya namaa hojjechaa ture. Wanta waan ittiin uffata jijjiirratee namatti bahu hin qabu. Rakkoo eegagaa kufe miti namni sun kufe kalaas maatiin wanta kan keenyee fi inni maatii matti ergataa ture waan maatii hirkaa qabdan dhibbatti kan qotetanii nama meeqatu lafa maqaa isaan bitee obboleettii biyya rabaatii galte dhawwate nama meeqatu horii bitamte dhawwate nama meeqatu mana bitame dhawwate yoo isinii danda'ame maallaqa keessaniin warqii bitadhaa gala'a. Dhossaati inni warqiidhaan jedhina. Abiliidha jedha birrii 2 bitamte jira nama dhossa warqii bitadhaa galaati
gaafa as ilaaltanii achi ilaaltanii waan fuutan dhabdan maatii makeessan kana dhoksitanii warqii kana gurgurtanii ittiin of wallaanuu dandeessu yoo dhukkubdan yoollee furmaata dhabdanii biyya namaatti deebi'uu barbaadan ishee gurgurattanii deebitu. Nama meeqan liqiin dhufe galee wallaahi al'aazim nama meeqatu waanuma ittiin saamunaa bitatu dhabaa ture. Ani waa baay'een beeka jechuudha. Saayiban kiyyaas ta'u nama kamiyyuu namni natti hima jechuudha haala jiruuf jireenyaa kana. Innis nas teessanii maatii obboleetti maarre. Rabbi galchee sina agarsiisu. Wallaahi rabbi galchee sina agarsiisu. Obboleeyyan kee warroonni asittis achittis ni beekna miti bakka shamarritti birrii baasaa ooltu. Rabbi obsaasa birii isin haa kennu ganaa galtanii quba of ciniinuu teessanii. Naafiin akkuma keessan osoo bultii qabdu suudii geettee heerumtee abbaa manaa ishee jiraattu qabamtee biyya galtee gaafa biyya galtee abbaan manaa ishee deebi'ee jechuudha qatariitti eessa dhaabbattanii naafiin keettu. Naafiin ikkoo biyya keessaayyuu Finfinnee jiraachaa turte bari. Akka keessaanitu maatii qabdu itu abbaa manaa jiraachaa turte. Osoo waan qabdu kana maatiitti gadhiifte abbaa manaatti gadhiifte taate gaafa abbaa manaa ishee Finfinneetti dhiisee qatariitti deebi'u naafiin garuu uffata meeqa jijjiirrattee lafa bashannanaa dhattee jira kunooti nam mul'adha jetteetu onnee nama meeqa keessaa mul'atte jechuudha. Uffata meeqa jijjiirratte katamaa guddaa kee jiraatte bakka bashannanaa meeqa dhatte kadirumtiyyuu kan silaa ishee dhiisu nama akka bakka meeqatti miidhagee mul'atu kana nama katamaa osoo tokkotti kuftanii bari badoo keessaa achi namni daayirektii isin bilbilee sin barbaadu jiru bare achumatti baadiyyaatti heerumtanii inni immoo asii ka dalagattu ka miidhagdu ka uffattu ka akkasii fuudhaa jechuudha. Kuftaan jechuudha isinuma ta'uuf qophisa. Yaa kanaaf dubartii jabdu qeequu hin dandeenyu. Jabduudha waan ta'eef kuftuu miti. Kanaaf sin yoo harka laaltanii kufe jettan sinuma ta'uuf kuffisa. Kufuu hin qabu ta'uu hin danda'u kufaatiin kee jennaan garuu hin kuftan. Kanuma isin jechuu barbaada. Haasaan baay'atee farreetti hin fe'anii waa'ee jireenya biyyaa anis galee argeera. Yoo isin ila bakka maallaqa baankiitii naa ba'uu didee amma nagee maallaqa waa hadhiitti birrii 5,000 jettan namni kaleessa isinii kenne guyyaatti 10 isin gaafata. Anillee birrii liqeeffadhee yoo hin beeku garuu waa baay'een argaa jechuudha. Namni isin as teessanii lubbuu dhabdanii rakkoo isaaf boossan kun gaafa isin galtan yoo isin waa mana salaxanii guyyaa 2-3 teessanii bilaashan irraa nyaatti nutu biyya namaa ture bakka namni kun ija qabaaf isin ilaala yoo maallaqatti laattanii mana isaa guyyaa 2-3 buluu yoo mana isaa buluu barbaadan keessummaa dirqama gargaaru qabdu biyya laatee galte isin hin jedhu. Warri biyyaan ba'in irriba nagaaraa fee bula. Amma qabu solii beeka hanga waan hundaa olii beeka. Nama biyya namaatti galee kana garuu nama hundumatu nyaachuu barbaada. Waa qabaa malee waa hin qabu hin dhuma abadan rabbumaan qalbii isaanii keessan kee wallaahi billaahi. Adas teessee Mariyee koo irrakkattee amma jirutti gammadii uffadhu gaafa asii galtanii jettan ji'a 2-3 booddee waa isin hirkaa dhumte taanaan manni kee mana taaziyaa fakkaatti. Namni karaa kee hin ba'u namni isin dubbisu namni sitti hin bilbilu. Yoo garuu mana gaarii qabaatte uffata gaarii uffatte waan nyaattee bultu qabaatte mana kee keessa firri keessi firoonfata maatiin keessatti deema. Galtee waa hin qabdu taanaan kuftuu taanaan firri heetu si waakkata. Wallaahi warra biyya keessaatti irra wal firoonfata. Siinoo maaloo gochaa turte biyya namaa turte durquba nu qabdi siin jedhu. Rabbi galchee isin agarsiisu. Haadha abbaa keessanatu isaan lubbuun jiranii hanga dandeessan gargaara. Isiniyyuu immoo akkuma isaan nu dhalanii nu guddifatan kana nunu immoo ganaa ilmaan guddifachuuf aarsaa guddoo kaffalla. Maaliif jireenyi duriif jireenyi ammaa tokko miti. Isaan ilmaan 10 osoo ittiin taabiin guddisan. Nuti ilmoo 2-3 guddifatuun nutti ulfaatte bara kana. Jireenyi duriif jireenya ammaa tokko miti. Isaan hin gammachiisaa qofaaf hirriba dhabdanii boruu ji'a 2-3 booddee liqeeffattanii waan ittiin saamunaa bitattan dhabdanii biyya keessatti kan badootti gad heerumtan carraan koo boru maal ta'a yoo waa dhabe yoo narra waan qabu basabbase nama fayyaa qabuun gargaarinaa maatii keessaniisa qaansiraa haadha qatu qaansiraan kolfa miti warabbul qaba fayyaa qabatanan qaansiraa haadha qatu nama fayyaa qabuun gargaarinaa maatii keessan kee obboleessuma kee obboleetti kee fayyaa qabdi taanaan kanuma tireedha bakka qaansirattee haa jiraattu taabdee haa jiraattu atuummoo jiraattee